Bilbilattii fidi yeroo tokko bilbilattii fidi. Qoy kada kan jammara. Kuma lama argaa jirtu 2025 kan inni gad lakkifateedha jechuudha. Fuula isaatti qabe 2025. Aawo fuula. Sigalee azaan gaafa hojii kana hojjetu guyyaa ayyaana wayii jira bara haaraan jechuudha. Isheedhanii mucaa buleessa isaa kan hin dhufan na bira akkuma naman tokkootti jechuudha la. Ani deemuu hin danda'u waan ta'eef jennaan hin dhufanii hin nyaatanii hin dhuganii ayyaana waliin dabarsinee hin galan kara mana isaaniititti. Sigalee kanaan achitti galee ji'a tokko iyyuu hin guunne wallollee kalaasarra ji'a 8. Eish. Kanu malee wanta asitti deddeebi'e tokko hin qabu. Yeroo si bira dhufetti kaa hojiidhumaaf kaa yeroo waliin nagaa jirtanutti hojiimaaf si bira dhufaa ture kan. Yeroo sanatti hojiimaaf dhufe lakkii. Yeroo hojii waan jiru waan akkasii ijaataa minaan. Kuni dubbii ilaa kuni dubbii waan inni haasee kalee galgala tokkoon tokkoon dhaggeeffadheen jira akka gingilchaa taatee jechuudha. Gadi gingilchaa ture waan dhugaa jiru tokkorra gadi dhaabbatee wanta inni haasee tokko hin jiru. Okay. Ishi mee eessumni isaa sun maal maqaan jette galaanaa dha miti? Galaana hojjala jiraatte mee lakkoofsa barreessi. Hojjala jiraatte lakkoofsa barreessi. Dubbisuuf yaaleen jira mucaan miira sodaa qaba. Mucichi ittiin haaseera. Ijoolleen tokko tokko immoo akka laal. Ani gaafa interview godhu namni ofii jedhee yaa'ee dhufa. Inni dhaggeeffatana jedhatti. Gaafatti immoo achitti waamte amma mucaa kana torbee tokko kaamsaa turan ajandacha olii gad oofan jechuudha. Kaleessan fide jechuudha. Innaa nama tokko gaafa yaada kennitu fakkeenyaaf bakka fedhetti akka dhaqee yaada kennatu eenyu gochuu qabda. Amma ijoolleen tokko kaleessa maal jedhu mucichaan tokkummaan si arrabsee jedhu. Wanta arrabsee hin jiru obboleessoo waaqayyo olchaadha jedhi moo gaafa maqaan jedhu. Amma kun dubbii miti bara. Yoo mucaa sana arrabseetti itti himaa turan. Ijoolleen dogoggora hubatan jechuudha. Maal mucaarraa waan na godhe hin qabu bara. Sinii galee waaqayyo olchaadha jedhi maqaa moggaafadhu jechuun anaa waan na miidhe hin qabu mucaan. Miidhameera ana amma fakkeenyaaf viidiyoo naa ergitee jirti jechuudha. Viidiyoo amma ta'e waan naa ergitee qabdi viidiyoo. Bakka sanatti viidiyoo waraabame natti ergitee jirti. Viidiyoo jechuudha. Sekeendii muraasa wayii irraa murtee viidiyoo ishiin mul'attu. Viidiyoon sun immoo tarii isan yaada naquusuu dhiisuu waan danda'uu fi fuula barbare isa hidhamee jiru fuulaa waliin nan qabaa jetteetti jechuudha. Isa fuula irraa murame kaleessa hidhaa sana fuulaa waliin nan qabaa jedhaa jirti. Sana naa erginaa ilaaluu danda'a nama fakkeenyaaf. Mucaan immoo ofirraa ittisuu ragaa qabu ofirraa ittisuu danda'a jechuudha. Mucaafis bakkeenis kunoo fardis kunoo. Mucaanis yeroo fedhetti dhufee uummata irratti yaada isaa kennachuu danda'a. Amma mucaa hidhaa asabsiiseen turee in sodaata mucaan miira sodaan qabaa ijoollee wayii galgala ofitti waamanii tokkummaan si arrabsee bira dhaqinii obboleessa gudoo sanuu nagaa teenyu kuma meeqa jira namni. Si galee. Amma viidiyoo natti ergitee jirti jechuudha fuulumaa waliin viidiyoo. An viidiyoo isa hidhame sana immoo suuraan barbaade. Amma fakkeenyaaf viidiyoon isaa jira bakka ta'etti. Achuma kilaasuma sana keessa ta'aa jira viidiyoon isaa jechuudha bakka hidhame sana. Bakka hidhame sana tiishertii adiidhumaan waanuma hundaan viidiyoon jira jechuudha. Viidiyicha sana immoo xiqqoo isa hidhame sana fuula muunaa dabaliin jedheen si harkiseera barbare. Sinii galee. Isa hidhame sana immoo dabaliin jedhe jechuudha. Lakkoofsa barreessisi harkiseera. Eessa kute gastiin isayyuu? Moodiitarra harkisaame. Jiraa sagaleen koo?
yeroo tokko tokko namni kun balaadhuma namatti dhufa. Namni mana kana follow godhaa guys. Harkisaa modii tarii jajjareetti kunoo. Si harkisee kunoo. Si harkisee ra'e. Mucaani isin dhugaa mucaa barbaaddu moo guruupii mucaa sana gara miidiyaa fiddan isa jettanii? Dhugaa mucaa barbaaddu moo waan irraa dubbachuun qabaa barbaaddu siin? Bakka humna qabdan natti ergaa bakka warri fiddan sun. Ergaa bakka maal godhama humna qabdan nama 200 nas takaa yoo dhiisaa fidaas. Bakka irraa isaati fidaa bakka ofeetan edan tarbii goota miti natti ergaa bakka miidiyaa ummataati. Humna wanta sana vaariyaal gochuun qabdan. Ergaa natti bakka mucaarran taa'inaa itti fayyadamuuf torbee tokko guutuu irraa dubbannaa mucaan quucarsinaa. Ergaa natti mucaa. Mucaa achi jalatti achi olii gad ooftee itti fayyadamuuf torbee tokko guutuu irraa iyyuu faayidaa siin qabu. Mucaan dhufuu qaba jechuudha. Amma mucaan tokko zimmeedhee achi taa'ee asii olii gad oofa jechuudha. Sayyuu ishee natti godha jechuudha. Haal godhi nu bareechan. Intala sii waamuudha jechuudha. Maqaan TikTok eessumichatti share godhi mee obboleessa keetiif eessumichatti share godhi giifti. Humna hin qabdanu bakka vaariyaal gochuu hin dandeenye kaase. Waan humna hin qabne gallakkisaa mucaan bakka fedee raqu. Hin qabdanu bakka. Rakkoo isaa himachuu hin danda'u, dhugaa isaa arga himuu hin dandeessanu, of biratti qabuun faayidaa hin qabu. Eeda dubbiseen ture haasofsiiseen ture jechuudha. Mucaan yaada isaa walabaana ibsatu OGB'n intala irraa qabaatan immoo gam tokkoon itti duuluunis sirrii miti. Amma fakkeenyaaf mucaa yaada isaa himatu hin jedha. Intala jibbitu yoo ta'e immoo mucaa yoo jibbitu yoo ta'e immoo itti duuluun sirrii miti. Hin sobdii caala fidaa akka sobuu si ilaalla. Fakkeenyaaf innis ragaa waa akka ragaatti dhiyeeffachuu qaba. Isii waan ragaa dhiyeeffatte qabdi mitiire innis waa akka ragaatti qabee dhiyeeffachuu qaba jechuudha. Ragaatti dhiyeeffachuu qaba kana kanatu jira kunoo kana. Majammaraa darajaa bilbilli harkaa fuudhameera amaneera bilbilicha harkaa fuutee miti sirkeera miti. Bilbilicha harkaa fuudhameera bilbilan qabu. Akkamitti harkaa fuudhamee ta'uu qaba jechuudha. Kaleessa gaafa dubbatan akka bilbilli harkaa fuudhametu mucaan dubbateera jechuudha. Argitanii bilbilli akkamitti harkaa fuudhame inni xiyyaaqeedha. Oo soba ta'e bilbilli akkamitti harkaa fuudhame shirkuttaan soba ta'uu wanni fedhe soba ta'uu bilbilli akkamitti harkaa fuudhame. Bilbilan qabu mucaan bilbila namaatiin seen harkaa fuuteetti nuun jedhama. Eessumni isaa harkaa fuuteetti bilbilee dheera. Akkamitti bilbila harkaa fuutere? Ayi tokkeedha Maarqos. Jara bira turte miti edda. Hin dandeenye jarri sun bakka fiduu qabu nutti. Bilbila harkaa fuutee jirti mitiire. Ilaali. Bilbila eega harkaa fuutee akkamitti harkaa fuutee? Bilbila kee akkamitti sirkaa fuutee? Tumteetti maal walidhanii piraankii wal gochuun maal nani dhamee maqaa isaati piraankiin akkanaan jirtu. Piraankiidha warra jedhuun akkam jettaati. Ani mee yeroo tokko bilbila isaa ofitti fudhadhu mee. Bilbila isaa ofitti fudhadhu. Barbaree. Bilbila akkamitti harkaa fuutire yoo soba ta'e yoo hin tumne. Bilbila akkamitti harkaa fuutee shan nyaata. Inni xiyyaaqee no. Waa tokko hin goone jennee rabiti bilbila akkamitti harkaa fuutee shan nyaate gaaffii akka gaaffii. Wallahi tu wabeera itti tokko. Okay, barbare mute irraa bahi. In sodaate mucaan. Oye. Mucaa waggaa jaati boka bilbilatti kennu. Bilbila harkaa fuudhamu Maarqos amanaa jiru jedhumti bar. Ijoolleen eessumman akka bilbila harkaa fuudhe amanamaa jiru bar. Bilbila harkaa fuuteettee eessumni dhufe. Bilbila hin qabu harkaa fuutee jirti jedha akkamitti harkaa fuute bilbila. Bilbila kana harkaa fuuchuun kee dhugaadha miti. Mute irraa bahi. Ego bilbila alaan amma ijoolleen sun jibbaan tala kanaa qabu dhugaa dubbachuu fi ijoollee isaa biratti hin argamin. Ijoolleen sun hin sobdii walitti si fidanii osoo hin taane hin sobdii isiin kijibduudha akkasii minaamin
ilmoo qabdii abbaa warraa qabdii waan akkasii ajendaa kana sii qopheessaa jiran sii galee irraa qusachuu qabda warra kana irraati inni san naaman guyyaa lama qusachuu osoo hin taane galee galgalallee waa baay'ee haasaa turanii waa obbolaa koo fidanii asitti laxxafanii waa baay'ee irraa dubbataa turanii daantaa akkasiillee hin qabu. Dhaggeeffadhu sittani matakkaan bilbilli narraa fuudhamee mee poolisiin akkamittiin bilbila namarraa fuudha bilbilli namni mattaawaqaa namarraa fuudhamoo bilbila namatti fuudhamee biyyuma keenya keessattuyyuu maattii godha bilbila namaa kuni daddabinnatii akkamiiti mee bilbila keessa maaltu jira hin beekna akkoo seerri hunduyyuu bakka hundattuu seera bara. Maalitti godha bilbila poolisiin ishi maal gochii dhufe maal gochii dhufe laa fuudhameera malee maal gochii dhufe mee dhufe silaa dhaqeedhe maal gochii dhufe maal godha dhufe silaa naa wallolteedha har'a ji'a jaamataa fayyaadha maal gochii dhufe ana bira ilaalle ijoolleen suni maa ilmoo qabaatte heerumuu dandeessa lammaffaa utuma ilmoo qabaatte jaarsa duraa dhiibte lammaffata heerumuu. Aadi inni rakkoo qaba sadiin qaba tokkeetta sadiin qaba maantaa lamaa fi gurbaa waggaa 14 qaba. Maantaa maal? Maantaa ijoollee lakkuu jechuudha lakkuu. Amma inaarini miira keessaa bahii mee. Yeroo tokko bilbilatti nuuf hidhime bilbilatti itti agarsiifne garaa gumnaa'e. Sababni isaa ani doktorni yaadii finnu bilbilatti fidi yeroo tokko bilbilatti fidi. Qoy kada kan jammara. Kuma lama argaartu 2025 kan inni gad lakkifateedha jechuudha. Fuula isaatti qabe 2025. Aawo fuulatti qabime. Fuulli isaa 2025 fuulatti qabe. Aawo. Ayyee. Gad harkisi. Laa isa kana nan barbaadu. Isa kana qoy 2025 ji'a 8ffaa amma miti jechuudha waggaa tokko dura waggaa tokko gaheera jechuudha. Okay. Isatu gad lakkisee jechuudha. Kanuma akkaawuntiin kan isaa ta'u cheek godhaa jirra jechuudha. Waggaa darbe waan ta'eef. Cheek godhaa irra jechuudha. Bilbila harkaa fuudhamte. Bilbilli fuudhamteetti jechuudha. Bilbilli kan isaati jechuun kun waan inni gad lakkifataa turedha. Isuma qofatu jala jira waan ta'eef 2025 bakka iskiriinirra immoo maan qayyartuudha iskiriinitti hin jijjiiramtu. Inni gaalaarii keessaa eenyunni? Ani isaati kun. Isuma kaa. Isuma. Kun gaalaarii sirkii isaati. Okay. Kanuma isaati. Yaa Abu Khalifa. Yaa Abu Khalifa. Qoy. Galaanaan dhufeera qoy eessumni isaa dhufeera. Eessuma maal jedhee. Okay. Galaana. Wayye. Nagaan siif haa ta'u. Amiin isinifillee nagaan haa ta'u. Okay. Akka ragaatti fayyadamuu waan gaafadhe. Imoon jira irra imoon jira. Jira. Okay, sagalee nama qabe guyyaa isaa waliin barbaanna kan isaa ta'u milkaneeffachuuf ammas. Eshi anuma jaartii isaatirraa agarru ka. Oduusim sagalee isaatiif sagalee nama sanaa utuu bilbila dura utuu hin jiraatin guyyaa isaatti qabi. Kuno guyyaan isaa jira. Guyyaan lafa. Guyyaan gaafa meeqaa? Juulii 30. Digdama. Yoomi juuliin 20. Jiini kun ji'a maaliiti?
Awugastid jeedar beechuu kun awugastid. Kuno waan isaa kuno daa'imti isaa kiyyaa miti jedhee kaadaa ture Sagalee kalecha galgala kuno daa'imti isaa itti argiteetti intalattiin daa'imteenyu kan isaati gaa inni daa'ima qabaa sila. dhalchadheen dhufee naan jedhee natti meeraa naanu. Mee bani sagalee isaa kana bani mee sagalichisa ta'uu cheek goona. Nagaamu. As qabi bilbila as qabi kaameraatti. Sagalee isaa badan nagamu. Ol qabi sagalee ol qabi yaa. Viidiyoo bariitti qabi. Kana maaliif goone mirkaneeffachuu fi bilbilli isaa fuudhameera moo hin fuudhamne isa jedhudha. Kunoo bilbilli sagaleen isaa wanti hundinuu isaa gaa bilbila akkamitti harkaa fuudhame waan jedhu. Ilaa ani kanan dubbadhu gam tokko dhaabbee miti. Wallahi keessa. Sirra bilbilamaa jira. Ani akka ragaatti waan na gaafatamu malee gaafadhe. Kunoo bilbilli hundinuu gaa dhufeera. Mee galaanaaf gurbaan dhufuudhaaf fedhiin qabu? Galaana miyuutii irraa bahe. Tokkummaa garasitti liivii banuuf natti fakkaate. Eessatti? Bakka antiniitti bakka kaleechaatti achitti erguun deemini jedhanii arrabsoo mucaa intala fidanii arrabsaa ilmoo biyyaa qabdi jedhaa obboleessa jedhaa suuraa fannisaa achitti dubbanna jechuun mucaadhumaa gaariin ta'u lafa duwwaatti yoo dubbatan malee tokkoffaa waan uummanni danuun irraa barachuu qabu silaa maal godhaa jiru gurbaa gooyyoomsaa gurbaan diqqoodha fayyadamuu danda'u nutti fiddee karaa hedduuni. Achuma jala naannessu torban tokko mana jala naanneffatu akkuma kana sii galee manuma jala naannessu hin dhiisan jechuudha. Aan fakkeenyaaf dubbatanii natti ergan yookaan rakkoon qabu. Garuuti mucaa kanatti muudii qabataa jiru. Achumatti itti fayyadamanii yeroo isaanii itti dabarsanii ergaan isaallee darbaa hin jiru bakkallee gahaa hin jiru sii galee mucaa goyyoomsaa jiru jechuudha. Carraa isaaniitiif itti fayyadamaa jiru mucaa kana. Dhugaa jala jiraachuu danda'a. Tokkoffaa tiiktookii mataasaa banaatiin natti fidaa natti. Bakka mucaan karaa biraatiin illee abeekamu jechuudha achiin carraa argatu. Yaada isaa ifa bilisaa dha ibsatu. Ijoolleen asiif achi qabanii achitti ajandaa isii kanaa torbee tokko ijoolleen olii gadi oofaa turan. Siigalee faayidaan arganne jechuudha. Furmaata kan nuti eega nuti kaleessa xiyyaara gad lakkifne inni dhaqee mucaa barbaadu inni maalii danate jechuudha. Amma mucichisu turuuf furmaata wayii argataa jechuudha. Siigalee ijoolleen immoo achitti edaa asobsiisaa turan miti ammoo kottuu jedhu jechuudha. Sababni isaanii itti fayyadamu jarri. An fakkeenyaaf yeroo kamuu baariyaalii kiyya ilaaluu dandeessa. Ilma ta'a namni jala maaliif waan hojii keenyaa wal eenyu ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf baariyaalii minaamin jedhu jechuudha. Dheengada kuma kudha meeqatu ture. Dheengada akkas ture. Sanaafi miti jechuudha. Jara kana kan baariyaalii itti jiru. Baariyaalii manaatti kan hajamu jara mucaa qabanii jiran kan. Jara mucaa qabanii jiran kan jechuudha. Mucaa tiiktookii banadhu mataasaan banatu mucaan tiiktookii mataasaa. Tokkummaan seera rabseef haa jedhu. Ani waaqayyo olchaadha jedhi maqaa banadhu hin jedhe sayyuu dhiifaman jedhe odoo goggora ta'e. Siigalee yaada isaa immoo ifa bilisaan ibsachuu danda'a. Gaafatamee wanta jiru hunda deebisee gaafatamee uummataa yaada isaa gaachuu danda'a. Asiin intalaan ilmoo biyyaa qabdi abbaa warraa biyyaa qabdi jedhaa affeeraa achitti waamuunis warri surii warra arrabsoo deemudha. Siigalee tokkummaa nuun arrabseedhe warra ragaanatti bahu bara. Tokko faantu tokkummaarraa waan akkanaan eegamu ina qaabbata beektaan hin beekan sagaleen dhaga'e ijoollee waraabdee natti ergite maqaa isaa dagadhee. Tokkummaadhaa wanta akkanaan eegamu hin arrabseen maal jedhe hin arrabseen waaqayyo olchaadha jedhee akkanaan uummanni dhibaa rakkoo qabaree. Fakkeenyaaf sobee of biratti qabee guyyaa seera isaanii nan beeka ammuu jiraan beeka beektaa warra of biratti qabu kan. Tarii yoo jala jiraate amma ani wanta arrabseen. Lakkoofsa barreeffatee seenuu danda'a yoo jala jiraate. Amma fakkeenyaaf ijoolleen sun baariyaal gochuu hin dandeenye miti kaleessa irraa dubbatanii. Haa hin dandeenye gaa tokkuma sitti finnechuu qabu. Dadhaban miti baariyaal gochuu dadhaban miti fiduudha bakka. Baariyaalii baasuu eega dadhabanii natti fiduudha. Kaleessa irraa dubbatan miti fiduudha nagar.
barka leesirraa dubbataa'u lammitiire ilaalla. Immilkoomne mitiire. Sa'aatii dheeraa fudhatanii dedhabanii ba'anii mitiire. Bakka dhaabbachuu qabu kacharri. Fammasuullee carraa qaba sitti. Ila dhaggeeffatu. Fammasuullee carraa qaba. Tokko barreeffadhu asirra jiraata. Ana ajandaa na godhatanii walii gadi na zooraa jiranii. Ajandaa ajaa'ibaa na godhatanii. Yaa. Asin gamaa seeransaa intalattiin sobduudha. Afaan raakamtu na dhibe bar. Intalattiin sobduudha. Intalattiin akkasii jechuurra ijoollee kan walitti fiduutu gaarii jechuudha. Ijoollee walitti fiduutu gaarii. Achi keessee inni achitti obbira keessee mucaa waliin haasaa waliin dhaasoftu faayidaan qaba. Uummanni haasaa barbaada bakka taataa gochuu barbaada. Ragaanees akkamitti ta'e karakkaruu barbaada. Siigalee. Asirratti tokkummaa warroonni wanti kana ajandaa godhatanii dallaalan keessattuu mucaan kinoo guddummaa jedhu kun mucayyoon tiyya kan jedhee barreessaa jiru kun maaliif walolla akkasii yoo dhaabbate rakkoo qaba? Jidduu kanatti nagaan si ta'u tokkummaa hunduma keessaniif nagaan ta'u akkam? Nagaan si illee ta'u Maarqos akkam jirta fayyuma. Dhiisi warra akkasii dhiisi gidduma mucaas feemesa godhanu ture. Adamma duraan dursee gaaffii tokko kan gaafachuu barbaadu gaaficha asiin hin gaafadha jalqaba. Dhagaarta? Anamoo gaafadhu. Okay. Yaa ajandichi ajandaan ijoollee kanaa dhugaara deddeemaa ture. Parliament kan ka'e almost torban tokko fuuldura ajandaa makana kan jalqaba kaase kan jalqaba fidee mucayyoo masii maal jedhamtu achitti haasa'amaa ture furmaata agarsiisaa argan. Anamma gaafii guddaan isii qabu jara kana dhumni isaa ajandaan kun maaliif ajandaan kun baay'ee namni baay'een itti seenuuf garmalee sodaataa jira maaliif dhimmichi tokkoffaa gocha xiqqoo nama hawaasa keessattis nama suukanneessudha. Haa ta'u waan dhugaa baasu irratti hundaa'e. Atamma dhumni jara kanaa walitti araarsuudhaaf deemtamoo akkam goota dubbii kana garamitti fixuuf deemta kan jedhu gaaffii gosa jalqabaati. Gaaffii guddaan amma ijoolleen kun kanaan dura ol bira hin geenye waliin fuune haa ta'u rakkinni isaanii hiikamee akka walitti araaramaniif uummata warra namoota gurguddaa walitti fiddee jara kana araarsuuf moo akkasumatti isheen kunis haasoftee innis achitti haasee asitti haasa'anii maali dhumni dubbii kanaa maal taatti yaaddati? Galatoomi jalqaba irratti eegatu miidiyaarra ba'ee torbeedha waan jedhu kaafteetta sirriidha. Nama miidiyaarra baase hin beeku waan nama natti ergee viidiyoo si nama natti ergee gaayaa akkaawuntii siin haadhi fireendii kiyya turte nan dhabee namni barbaadi jennaanii booda namni natti ergee naanan sheer naa goonaan argee dubbisee kun akkasi qaata ba'e jechuudha. Inni dabalataa ati maaliifi anseera kiyya namni tokko waan kana godheera jedhee itti amanee waan godhe sana ani maaliif hin jenne jechuun amma fakkeenyaaf ati baay'inaan kan beekamtu dafqa nama baasuu maaliif deemtaadha sittani maa godhate maaliif kaayyoon kee maaliif deemtaadha an intarviiyuun godhee waan miidiyaarra deemaa jiru akkamitti gootee maali jedheen intarviiyuu godhe intarviiyuu akkuma nama kaan godhuttan godhee namni irraa barachuu danda'a. Dhaloonni barachuu danda'a intarviiyuun godhe intarviiyuu kana immoo sobanarra kaa'ame qaamni jedhu yoo jiraates kaayyoon koo intarviiyuu gochuudha. Araara gidduu jiraatti labsaan jiru. Sababni isaa sobanarra kaa'ame gaafa jedhe soba isaa uummataan agaatuudha. Soba isaa innis uummataan gaachuu danda'uudha qaba. Ani immoo ijoollee kana dhugaatumameera hidhameera yoo ta'e walitti deebi'aan jedhu haaloo baachuu waan danda'uu fi rakkoon kanaa olii akka keessummeeffamuu danda'u waan an beekuu fi yoo dhugaantumiitiin kun ta'eera ta'e walidhaan kun ta'eera ta'e haaloo ba'iinsi ilmi namaa walirratti baachuu hin waan ta'eef deebi'aan jedhu fakkeenyaaf maaliif fuulduraaf an sodaadha waan ta'eef garuu jarri deebi'uu danda'anii quba qabaadha jarri mirga isaaniiti garuu an afaan kiyyaanii deebi'aan jedhu an kaayyoon koo maa'inni intarviiyuu gochuudha intarviiyuun an godhu maa'inni akkana godhee jette miti kottuu uummataa wal ga'e uummanni sirraa barachuu danda'a uummatatti dubbadha inni immoo lakkina irratti hin taane jedha miti kottuuti soba sirra kaa'ame ofirraa falmadhuuti yaa uummataan sii keenya rakkoo kee fuulduratti maal ta'a yoo fedhan jaarsaa walitti deebi'u yoo fedhan wal dhiisu. Okay, ilaali asitti tokkummaa amma fakkeenyaaf anama mucaa kana kaleessa dhugaa achitti sheerii argee dhaqee gaaffii hedduu gaafadheera mucichi kana jennaan na dhagaa jirte yoo ta'e sirriitti please na caqasi. Waan gaafatamuu qabu hunda dabareedhaan gaafannee waan hunda nutti hime dhageessee waan hunda anama maaliin jedhee amma fakkeenyaa yoo heejjii wal agartanii dubbiin kun kakaatti yoo deeme in kakattaa jennaan isheen dhuftu malee
waan barbaade nan kakadhaa jedheen. Okay, warri rakkoo qaba Maarkos jettanii ani minaa gabbaany jireenya isaanii hin jiraadhu. Jireenya koo hin jiraatan. Maarkos Oy naa qabi tokkummaa please afaan itti nan qabin. Interview goone mucaa gaafadhe akkataatti gaafadhe cimsee jalqabaa qabee even qarshii ishee akka nyaate tokko isteep isaa jalqabaa kaasee galumaatti gaafadhe. Si galee gaafan gaafadhu sirriidha waa hunda maneera. Wanni dubbiin itti nu dhibdee dhugaan nu dhabde garuu bakkattii qabamuuf reebamuu sanatti. Innis kakataa jira. Isheenis kakataa jirti. So maal jechuu barbaade? Ani dhimma jiraayuun qaban. Ishee biras hin jiru, isa biras hin jiru. Okay? Kanaafi wanni godhamuu qabu maal jara kana yoo dhugaa isaanii baasuu barbaaddan. ila Maarkos interview goone irra jette gaafanne irra jette si osoo hin taane warroonni kaan qaama tokko adaadhaan fakkeenyaaf waaqayyo ulchaadha jedhi banadhu jennaan mucaa wayii bira taa'ee tokkummaarraa wanta akkanaan eegamu akkasi arraba miti kun waaqayyo ulchaadha utuma hin jedheefu isan jedhe kana utuma dhiifaman gaafaayyu suma hin jedhe yoo garuu arraba miti kun garuu mucaan atamma interview goone irra jettu kun daa'ima qabdi kana dura heerumteetti akkasi mucaa kana irratti baay'ee duula sadarkaa suuraa obbolootaa maxxansuurra ga'e nama lolaa ture interview osoo hin taane arrabsuudha adeemsisiisoo baa jedhee kan mucaan ammatti jettu kun nama isirratti fuulleffatedha 100%. Lammaffaa torbee tokko ga'eera. Ajandaa kana dadhabamee olii gadoofamee innaa siyaaseera. Kaleessa gaafan fidee galu gurra qabeen fidan ture maatii guutuu ol yaasee utuu dubbicha eenyu ta'e sii galee garuu dubbicha faallaa waan ta'eef ani jalaaf gaafa dhasittee galuu dhufee yaada isaa kennachuun dirqama. Sii galee. Okay. Isa rakkinaan qabu wal bira fiddanii gaafatu dandeessu. Dhaggeeffadhu. Ani garuu waan akkas tima. Mucaan illee amma kaleessa gaafan dubbadhu bitamtee dhufte moo narratti minaamin jedhee faana arrabsaa ture. Ani kun ajaa'iba namni keenya kun. Ani nama fakkeenyaaf wanta miidiyaa kana waan nagalchullee qabu. Tokkuma dhugaan si jitaman. Achi turanii haasaa turanii Maarkos fa'aa achi turan waan jedhu wayii dhageerta. Ani waan ammallees ta'uu barbaadu yoo dhugaan isaanii beekan lamaanuun ba'a. Yoo achi isa irratti qabdee dubbattes inni bitamtee dhufteedha. As gaafa dhuftus inni kun mataas. Amma waan sitti ilaal dirreen keenya Maarkos eda bilbileefiin ture naanaaseera mucaan. Mucaan waan isin tokkummaan sin arrabsee jettan sana qabatee kana naan jedhanii jedhe. An sin arrabsinii obboleessa kiyya. Waaqayyo olchaadha jedhii banadhu jedhaatti maadhaamsa kana hin jedhe. Kunoo dogoggoratee dhiifaman si gaafadhaa bilbilaan si arrabsee. Amma fakkeenyaaf achi naqin tokkummaa bira hin deeminii nu bira kottuu minaamin jedhanii itti dubbataa turan. Haa egaa dubbatanii baariyaal gochuu hin dandeenye yookaan dubbii kana furmaatatti kaa'uuf hin dandeenye yeroo tokko dubbisan miti maanatti hin erganu jarri. Amma isa kana ibsa sii kenna dhaggeeffadhu gaan baay'ee haasaa sin joonjessu. Waan achiin ture akka namachi ture tokkotti erga mucaa interview goone akka maree dubbiin kun kan jedhu tun sammuu keessa nagala. Innis kakatee haasaa isheen kakatee haasofti. Dhaggeeffadhu gaa. An amma gaaffii achitti ijoolleen gaafatanii ishii inni haasee fitee okay akkas taanamee mucayyoon jirti jedha mucayyoo firuu hin dandeessaa innee masii sana gaafan. Isheen achumarraa gastii irraa buute. Dhattee gaafa ishee mucayyoon nu jala turte barbareen. Gaafa masiin mana banattu garuu achitti haasaa turte. Amma ijoolleen wanni isaan shaakalaa turanii. Wal bira fidanii jara lamaanuu innoo akkas jedhaati qoyka dhaggeeffadhu. Mee Maarkos waa si gaafa ani amma warri sun waan rakkoo qabu irratti fakkaate warra amma jettu kun eegale miti an naa dhiisuu qabu mucaa sana fiduu qabu natti achi mana kuwa dhuftu eegale miti hagan xumurutti naa dhiisuu qabu mucaa biratti qabuu hin qabanu sii galee amma abbaa dhimmaa sana humnatti godheera abbaa fedhe caala humnaan ajandaa fedhe deemsisuu danda'a beekamaadha waan ta'eef haa ta'u garuu eegaleera miti an mucaa qaban yoo argan natti fiduu danda'uudha qaban dirqama fooloon gonaaf guddatu dirqama namni kumni tokko kumni lama 500 na jala taa'u namni 600 na jala taa'u osoo hin taane eegaleera miti na gargaaranii warriti jettu kun fidanii natti dhufu mucaa gaafa argan eenyuun mucaa qabadheen bira jiraadha dhimma dubbiin kun soba mana kanatti irra kaa'ame miti dhufee soba asitti irra kaa'ame kana jechuu danda'uudha qaba dirqamati ijoolleen sun mana isaaniitti waamuu hin qaban dirqama mana biraatti waamuu hin qaban eegaleera miti fiduu qabu turan. Amma mucaan hin dhaqin jedhu itti bilbilanii tiiktookii namaati jedhu akkas jedhu amma mucaan ifaa bilisaan miidiyaa isaan wanni jedhan ijoolleen jalqaba mucayyoon dhufuu dinnaan dhattee isheen mana basiitti achi taasifuu jalqabnaan asii irratti haasaa jirra mucaa sardaa jirra akkamitti dhattee mana bantee achitti fiddiidha. Lammaffaan
isaan kan jedhan nuti mucaa akka taanee barbaannee akkaawuntii kenninee fi banneefinnee maal waan jedhu dubbatan. Ani isa kana keessaa quban qabu. Achi saduu as ta'u. Ani utuu jarri ijoollee ammas waan waadaa sii gala. Osoo jarri finfinnee eegan harka gahe nam fidan ture. Amma mucaan tokkummaan seerrabse hin naqin jedhanii isa jedhu mucaan miskiinaa kunoo eessumni na bira jira bar. Eessuma kataayiru eessuma mucaa taasofsiisaan jira bar. Galaanaan eessuma bar gurbaadha. Intalaaf osoo hin taane gurbaa amma jedhamu kana eessumadha jechuudha. Sii galee galaanaallee akkan ittiin dubbanne godhanii jirani. Sababni isaa amma fakkeenyaaf abdii ani kan naa ajaa'ibu koomentii namoota keessa naa ajaa'iba qoy. Kaleessan eegale. Ani kanan jedhu qoy tokkummaa ati waan kanarraa waan argattu qabdaa? Akka tokkotti waan qabu waan eegale qoy gaaffeen si gaafatu naa deebisi. Amma ati waan kanarraa bu'aa wayii argattu qabdaa dhugaa baasuuf malee. Mama irraa argadda maal? Thank you so much. Nus irraa dubbanne jireenya keenya jiraanna waan nu galchu qabaa? Hin qabu miti. Garuu immoo hawaasa kee dhaggeeffadhu. Amma inni wanta kanarraa haasaa turre. Nama gurguddaa turre haasaa ture waan kanarraa. Wanni kun adagaallee fuudhee deema tokkummaa quba qabaadhu. Yeroo hundumaan gaafa dubbadhu namni nan dhaga'u garuu dubbiin koo dhumarratti dhugaa mataati. Wanti amma deemaa jiru kun yoo sirnaan hin qabamu ta'e bifa wal dhaggeeffachuuti walitti dhuftan yoo ta'e dhugaa waaqayyoon sitti himaa tokko obboloonni ishees miidiyaa kanarra jiru. Obboloonni isaas miidiyaa kanarra jiru. Maatii wal beeku. Waan kana akka asirra galtanii miira keessa haasoftan osoo hin taane ekeleen gootittiidha ekeleen gootaa inni goota isheen goota jechuu osoo hin taane tokkummaa dhugaan siin jedha wanni achi keessatti inkiluud ta'ee jiru kaleessa haasaa turre tokko madaamina achi keessatti inkiluud taatee jirti maqaan poolisii dhaameera maqaan obboleessaatii dhaameera wanti kun deemee jennaan fakkeenyaaf yoo karaa seeraatiin qabame waan fokkisaadha quba qabaadhu akka callumanni asirraa ajandaa godhannu kana miti gaafa haasofta illee eeggachaa haasaa. Ati gootittiidhaan jedhina isheedhaan. Isaan illee ati gootan jedhina. Yoo dhugaa baasatee taatee wanti haasa'iiti namaa jillee waliin dhabin. Ani garuu waan tokko waan keessaa argadhu hin qabu. Akka nama tokkotti gadee yaada miidiyaatti kennan. Interview gochuudha hojiin koo. Waliin dhabne bara. Ani kanaaf seera jettu kana. Waan ati seera jettu kana. Irra caalaan utuu seera hin beeku warra seera odeessuudha. Seera biyya jiraa kana keessa sii galee irra caalaan. Waan seeraa intala miidhaa seeraan akkasii kuni seerri bara waan zimmi jedhee akka nama dubbadhu kaatti dubbatu miti. Kayitiin dubbii kana akkamitti kun ta'e ragaa barbaada seerri. Zimmi jedhee lafuma nagaa himatteef akka ragaa barbaadu kan naa olitti ragaaf amma fakkeenyaaf wanta ta'u hunda ragaadhaan barbaada eessatti ta'e maaliif ta'e akkamitti ta'e adeemee deddeebi'ee seerarra taa'ee isattuu kasaaraa biraa kasaaree isayyuu seerri sun immoo zimmi jedhee namni tokko boo'ee himateef kunoo miidiyaa irratti suuraan maxxansine maqaan dhaanee maqaa namaan dubbanne namni suuraa namaa wayii maxxansee dubbate hin jiru isiin hin maxxansine afaaniin dhimma nama ta'e wayii dubbitti dhimmichi immoo ana jedhee yoo dhaqee dubbate wayii suuraan isaan jiru maqaan isaan dubbatan seerri isaan maal godhan waliin ilaaluu danda'a. Okay, amma asitti immoo gaaffii tokkoon si gaafadha. Abbaan barbaade yaaru. Ati amma fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf namni tokko si qaxaratee jira mana isaatti. Keessumaayyuu biyya Arabaa jennu, okay? Hawaasi guutuu na dhaggeeffadha. Anamma bakka itti gaaffii natti ta'e hagammaatti. Biyya kam keessatti madaamiin nama tokko qaxartee, nama tokko gargaartee waliigaltee fiddee hiisistee, mana ishee keessatti barbareedhaan yeroo isheen gubduu fi yeroo abiddi qabsiifamu mana keessatti ta'a akka jedhu. Wanti kun seera akkamiitiin ilaalama? Hagam dhugaadha. Madaamiin hojiin ishee yookaan namni si qaxare tokko boosiin kee tokko miindaa si kaffalee miindaa keessatti waan barbaade yoo godhatta inni dhimma isheen ilaallatu. Garuu madaamiin tokko nama mashee hojjetu seeraa ala fiddee mashee keessatti namni hidhu dullaa dhaabbattee qabattee gargaarti jechuun miira kee akkamitti fakkaata? Ta'a akka jedhu. Okay. Mucaan akka jedhetti obboleessi achi hojjetaa jedhe. Isheen ma fakkeenyaaf waan kana kaleessan dubbanne. Dhaggeeffadhu. Obboloonni ijoolleen ishiiyyuu poolisiidha jedhan. Bakka manni poolisiin jirutti ijoolleen ishee poolisiidha mana sana keessaa warra seera beekan erga ta'e namni tokko bakkeetii wal fidee mana isaanii keessatti gaafa wal hidhee wal garafu. How come like seera akkamiiti biyyi sun? Ataman goota waan kana. Kanatu gaaffii natti ta'e. Ana mana ilaallatu lamaan isaanii wal baada wal godhan dhimma koo miti. Koi deebinsii qaba kanaaf. Kanaaf deebinsii qaba. Akkana godheeraa ragaan koo kunuutii nuun jedhe namni nutti fide.
ragaan koo kunooti karaa fedheena ta'u fedhu akka fedheena godhu fedhu akka seexana ta'e godhu waan kana kunoo waan kana godhee ragaan koo kanaa jedha. Waan kana godhamtee taa akkamii jennee gaafana lakki wanta kanaan jiru jedha ragaan kee maalii jedha waan ijaan ilaallu akkamitti ta'e jechuun fakkeenyaaf madaamiin hin gootuuf hin gootiin fakkeenyaaf waan tokko viidiyoon akkana laaltee waan AI ta'e AItiin ilaaluu dandeessa adda baasuu normaalii ta'u ragaan tokko yoo sitti fide immoo ta'eeraa inni aman akkamitti namni ragaa sitti fidee nama hidhamee jiru viidiyoo waraabaa tumaa yoo sitti fide akkamitti ta'e seera akkamii seeraa cabsu malee wanta kana godheeraa jechuudha. Madaamiin sun seera cabsitu namni sun seera cabsu waan kana garuuti godheeraa jechuudha. Sababni isaa maaliif yoo ragaa sitti fide fakkeenyaaf akkamitti ta'a kan nuti jennu oo ragaan nutti hin dhumne yoo viidiyoo wayi nutti hin ergamne reebamaa waraabamaa ragaan guddaan sana waan ta'eef yoo nutti hin ergamne hin amane nama tokko biloo godheera maaliif miyuutii hin qabu manni kee maaliif Maarqos Dayyuusatti ani Dayyuusa miti naashii miyuutii qaba ela dhaggeeffadhu miyuutii hin qabu warri afaan bandan dhugaa irratti dubbataara malee ishiin obboleettii koo miti inni obboleessa koo miti I don't give a fuck who they are. Okay? Wanni dubbannu garuu wanti kun social media irra deemaa jira quba qabaadha. Wanni social media irra deemaa jiru kun deemee hawaasa abboo tokkummaa dhaggeeffatu. Maarqos yaada walii laasaa irraa. Wanti kun yoo seeraan qabamuu baate hawaasa keenya walitti naquuf deema. Amma shamarree deemanii tokkoffaa miidiyaa irratti kuttee nyaachisuu diddee yookaan inni kun kana gochuu diddee የማይወራ ነገር ነው ሚዲያ ላይ የሚወሩት። ይሄ ደግሞ በጣም ጀዝባ መሆናችን ነው የሚያሳየው። ገብቷል? ሐዋሲ ብራዋን ከሲንግሉ ዲሮ የወጀሪ ኩን ወሎላን ቢፈሴ ረቀቡኒ ዱጋ ግዱቲ ባሲ ማቲነ ከወል ሚኔ ነምኒ ወል ኬሰ ጅራታ ወኒ ኩን ጋሪ